Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun ogummaa qubee harkaati. Qubee harkaa kalamaan qofa barreessuu osoo hin taane karaa hedduun tolchuu dandeenya. Karaa san keessaa daanteliidhaan tolchee isinitti agarsiisa. Adda tartiibaan deemnee qubee jaabira geenyee jirra jechuudha. A irraa eegalleeti tartiibaan deemnee jaabira geenyee jirra. Warroonni viidiyoo duraan dalagee gadhiisee ka qubee afaan Oromoo san argachuu barbaadan YouTube irratti argattan YouTube hojii harkaa takka ogummaa harkaa jedhu YouTube irra seenaa ogummaa harkaa takka hojii harkaa jedhaati barreessaa. Gama Facebookaatiinis Facebookni viidiyoo kana irratti argattan ogummaa harkaa takka Arabiyaa Kadir jettanii yoo sarchi gootan isiniif dhufa. Irraa baradhaa isiniin jedhama kallattiimaan gara dalagaatti seenu. Haala argitan kan amma qubee akkanatti tolcheeti isin agarsiisaa jechuudha. Amma kallattiimaan dalagatti seennaa onneellee haala kanaan biratti tolchee jira jechuudha. Kallattiimaaniin dalaga seennaa jalqaba irratti waan kana ni qopheeffattu. Lammaffaa irratti kirriba fayyadamni qopheeffattu. Erga qopheeffannee booda akkanatti ni qabnaa jechuudha. Akkanatti ni qabna. Akkanatti erga qabnee booda asiin gasseenneeti akkana qabnee as baafnaa jechuudha. Anuma argitan kana erga haala kanaan qabnee as baafne takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba ta'uunaa jechuudha. Haala kanaan erga haala kanaan kun torba ta'uu mirkaneeffannee itti marra ni argitan jedhan yaada. Takka lama sadii sadaffaa kana jalaan hin gasseenna jechuudha. Haala kanaaniin sadaffaa kana jalaaniin gasseenna jechuudha. Akkanatti ergasii booda qabneeti akkanas baafna. Ergasii booda sadiinuu qabnee akkanatti as baafnaa jechuudha. Waan asirraa hafe bakka itti aantutti dabarraa. Haala kanaan amma bakka takkatti taraa lama deebinaa jechuudha. Bakki taraa lamatti deebinu bakka afur. Tanaan takka amma itti marree bakka itti aantutti dabarraa takka bakka takkatti taraa lama deebine. Ammas bakka afuritti haaluma kanaan taraa lama deebina jechuudha bakka takkatti. Ammas itti marraa bakkuma tanatti taraa lama deebinaa jechuudha. Ammas itti marraa amma bakka itti aantutti dabarraa jechuudha. Bakka takkatti deebina ammas. Ammas bakka itti aantutti dabarraa.
haala kanaani bakki taraa lamatti deebine bakka meeqa? Bakka 4 jechuudha. Takka 2 3 4. Amma waan asirraa hafe takka takkaan xumurraa jechuudha. Sun akkam yoo jettan na ilaaltu. Bakka kanatti amma taraa lamaan deebinu bakka itti aantutti dabarraa jechuudha. Haala kanaan. Xumurree jirra jechuudha. Amma qubee 6 tolchinee karaa mala afaadhaani irraa tolchinee jirra jechuudha. Xumurree jirra jechuudha. Amma waan irraa muruun barbaannaa jechuudha. Haala argitan kanaan waan irraa muruun barbaannaa. Haala kanaan irraa raawwannee jirra jechuudha. Amma qubee 6 irraa raawwannee jirra. Haala kanaan amma wanti nu tolchinu tammataa gubbaa tana tolchinaa jechuudha. Isis karaa laafaadhaa karaan ittiin tolchinu. Erga akkasitti ajjeesisnee booda akkuma duraa akkanatti qabnaa jechuudha. Erga akkana qabnee booda gasseennaasiin akkana qabnee as baafnaa jechuudha. Irraan isiniif deebaa. Akkanni qabna. Akka nama waa sufuu deemuu takka guduunfuu deemuutti jechuudha. Ergasii booda akkana qabnee as baafna. Guduunfinee jirra jechuudha. Takka erga takka dhoofne itti marra bakkuma takkatti tanaan taraa 6 gasseennee ol deebinaa jechuudha. Sun akkam yoo jettan na ilaaltu. Haala kanaan amasitti ammarraa taraa takka taraa 2 amasitti marree asumaan gad deebina. Taraa 3 amasitti marraa taraa 4
seenneti haala kanaan qabnee as baafnaa jechuudha. Haala kanaan ergasii booda ammas taraa takkaaf itti marra. Haala kanaan qabnee as baafne. Irraa xumurree jirra jechuudha. Ammarraa muruu malee makisii finneeti irraa muraa jechuudha. Amma asiiniin gasseenna. Asiin osoo hin taane asiin akkana as seennaa jechuudha. Haala kanaan erga asiin akkana as seenne haala kanaanin akkana qabnee as baafna. Irraa xumurree jirra jechuudha. Sanas irraa xumurree jirra. Asii qofa qabneeti makisii finne tanan lamaan qofa irraa muraa jechuudha. Irraa xumurree jirra. Haala kanaan irraa xumurree jira. Irraa xumurree jira jechuudha. Amma haala kanaan kophee 6 tolchinee irraa xumurree raawwannee jirra jechuudha. Akkuma taawwanii raawwannee jirra. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.